Odoon an boo'u naa dhukkubsattu ijoolleen xiyya guusan hin geenye naa dhukkubsattu amata 8 muggute. Gaafa baaburri deemurraa qabee amata 8 muggutee waan an qabu fixe. Malamaltummaan biiroo bordoddee keessaan bahin himi hana hidhani. Maaliif namni tokkichi lafa abbaa afurii qabatee hanga gaaratti Ameerikaaf Suuditti hogguu taa'ee gurguratu tana biiroon harka keessaa qabdi moo hin qabdu. Footoo kaatee lafti abbaa afuriitu hundi footoo kaatee mangistiin beekuu qaba hiyyeessa akkatti bulu. ሁለተኛ ለፋ ባቡረት ኛት ታቡሬ ከጃን ሆጉን ከሰሱ ሊቀንበርቶን ኢትና መሰከሬ ማሊፍ ነምኒ ኩን ጉርጉረን ጃን ሆጉን አንዳግሜ አመለከደ ነሂ ዱፉ ደማን ኢራናብኔ ሙጉቴተን ኢራንገና ናከነኒ አመተ ሰደድ ደለገራቡ አመረቲ ደቤ ኦዶ ባቲ ለመንገይን ኦዶ ነያምን achitti naa murteessanii galee sila tan harkatti qabadheetan taanitti dabraa miti. Angaa miskiina hoggasuma erga maraxame baatiin geenye beeke. Guyyuma achi naa murteessanii igibaanyi ari'anii kaartaa kaaseef odoo na yaamin. Yoon du'es isaan malee namni jeesen jiru mangistiin akkanaa qabatu. Naa kataba naa kaasi dubbitan. Mangistiin akkanaa qabatu. Mangistiin haqa kana mul'isee hiyyeessa miskiina isaa itti ergamu haa kennu anilleen. Hiyyeessi bordoddee waa takka dhume. Abiyyeen yoon du'e dabre yoon jiraadhe nan qadhu'annu. Takka hiyyeessa mirga ishii eegu. Biiroon bordoddee malaammaltummaan hin baane kanaan nama sakkara. Likki moo likkii miti. Helma kiyya. Wanni nama sakkaru. Mana atirraa qabee hanga gaaratti gurgurame kanaan nama sakkara. Malaammaltummaan bordoddee keessaan baane. Daawwattoota keenya walitti deebineera aanaa gumbii bordoddee irratti mari'achaa kan jirru ammas dhimma lafaa kanaan wal qabatee komiin qixa kanaan kaati kan jiru hanni jira malaammaltummaan jira akkaataan itti lafti hiyyeessa irraa itti fuudhatamu sirrii miti jedhanii haati kun kan kaasanii ragaawwan isaanii kan deeggaru lafuma isaanirraa fudhatame kana keessa falmiin booda kaarimeetirii 625 lafti amma reefu nu bira dhaabbanne isaan dubbeefne sun akka kennamuuf ta'eera. Garuu lafoonni achirra hafan kuni humnumaan humna waan isaan hin qabneef irraa fudhatame. Kanas qaama achi taa'ee jedhamee itti kennametu humnaan irraa fudhatee nama birootti gurgurate. Ragaan kun hundi osoo jiru garuu namni humna hin qabne mirga argatuuf rakkataa jira jedhanii kaasu. Tole dhimmichi saamicha lafaatti hojii wal qabatee jiru osoo lafti aanaa keenya seera hin qabatin rakkoo guddaa keessa turte. Garuu dhimmi amma ka'uuni seerarra ture seerris waanuma ishiin gaafatte murteessee fi ammas waanuma seeraan xumurame waan ta'e namni dhiibbaacha keessatti wanni beenya baaburaatti hojii wal qabatee kaasu waan olee bulee waan gartee nutillee ragaa qabatamaadhaan laaluu hin dandeenye waan ta'eef jecha dhimmoonni akkanaa kun baay'een jira osoo wal harkaa fuudhinsi magaalaa fi baadiyyaattis osoo hin gaggeeffamin dhimmoonni kun kan raawwatame kan immoo haadha teenya amma kaaftituni komiin ishii sirriidha waan mana murtiitti gaafatte san manni murtiitillee murteessee fi akka raawwachiisanitti ragaa isiinillee agarsiisa. Manni murtii murteesseef amma garuu lafa sanumarraayyuu dhaabbachuudhaaf akka rakkatan nus lafa isaanirra dhaabbachuudhaaf karaa seennuun dhabne haati kun mirgi isaanii qixa kanaan saamame lafti irraa fudhatames asiin qabdu jedhamee inumaahu hanga falmitee hagana deemtee haati kun deemtee hanga kana kan irraa hafe kennamuufitti garuu as lafa argatte kanarra dhaabbatuuf rakkataa jirti. Maaltu ishee rakkisee yeroo ammaan tana raawwiratti rakkoonni jira kanis wanni jedhamu hin jiru. Isinis waan hin jiru osoo hin ta'in qabatamaan nu irra dhaynee lafa san seenuuf hin rakkanne itti haxirameera. Nama birootti irra jira hin seensisan. Lafa ishiidhaa osoo hin ta'in lafa moggaa jirurraan daandii dhabdammoo isin lafti ishiidhaa barkannamtee fi tarkaa qabdi. Hin jiru lafuma ishiituu seenuu dhufu. Guyyaa sanuu nu wajji waan deemneef malee naannoo sanittuu akka isiin kaleessin sodaachisaan akka yeroo akkuma duratti kaasan kan yoo dubbannes dhiibba jira tumamu jira hidhamu jira mirga kennaaf qaamoleen achi jiran sun kabachiisuudhaaf
qixa isaan kaasan kanaan dhimmicha quba qabdu isin. Amma wanni beekamu qabu namoonni mirga isaatiif jecha dhiibame qaama nageenyaatiin sodaachifame tokko illee hin jiru. Tarii wantoota oolee bulee kan kaasan rakkoowwan kuufama yeroo dheeraatti wajjin wal qabatee as deemaa jiru wal qabsiisanii yoo kaasan wanni dhugaaf keessaa qabu jira. Amma immoo haala qabatamaa amma jiruun waan ishiidhaan malu kan nameef jira rakkoon takkalleen kaachirratti ishii kunnam takkalleen kan hin jire ta'uu isaa. Dabree yeroo dheeraa waggaa ishiin rakkoo waggaa dheeraadhaa kan ishiin kaasaa jirtu. Rakkoon kun immoo baraabaratti eeggachaa yeroo ammaa tana rakkoo. Wanni adda baaftan lafoonni irraa fudhatame sun karaa seeratiin irraa fudhatame. Lafoota irraa fudhatame nuti wanni ollaa dabar jarri lamaa walii matee ollaa dhaame. Eenyu tollaa. Taabureedhaa fi isheen. Isaan kun falmii mana murtiitiin addaan ba'an. Falmii mana murtiitiin kan gama isaatti murtaa'e isaaf kenname kan gama ishiidhaan murtaa'e isiif kenname. Wanni asirratti walitti wanni taa'e takka illee hin jiru. Murtee mana murtiitis kanaafuu lafti isiin achi qabdu kana qofa. Kan ishiin gaafattes kanuma. Kan isiin gaafatte kanaa miti kan murtaa'eef kana malee. Wanni himata ishiidhaaf haadhoodhaa laaluu dandeenya. Nuti dhimmi mana murtiitiin murtaa'e waan mana murtiitiin murtaa'e san raawwachiin meefichirraa kaanatti rakkoon achirratti isii kunnamus waan yeroo dheeraa keessa garuu walitti kuufamee gangalatee garana hanga ammaa kanatti ka'aa jiru wanni nutis beeknu jiru. Wanni garuu ragaa bitaa fi mirgaa laalee manni murtiidhaa murteessee ishee harkaan gahamee jira. Isii kanarratti wantoota sanirraa hafe isin akka rakkoo bulchiinsa gaariitti wanni qorattan yookaan wanni itti deemtan hin jiru. Maaliif achitti ka'aa kan jiru ragaadha naannoo sanitti lafti saamame akka humnaan akka fudhatame lafti baay'een kan isaanii qofa osoo hin ta'in kaasan. Akka waliigalatti rakkoowwan saamicha lafaatti wajjin wal qabatee jiru harreefuu kaaseetiin hin jira. Aanaan sun aanaa gartee rakkoo nageenyaa keessa ture waan ta'eef jecha lafti wal harkaa fuudhinsa magaalaa fi baadiyyaa barana gaggeessineen jechaa jira. San keessatti namni lafa saamuun turee jira. Ammaan tana bara akka aanatti nuti koree dhaabneetii lafa seeraan ala fudhatame lafa hektaara barra 40 ol istookii mootummatti deebisaa jira. Kanaaf rakkoowwan ammaan tana humnaan lafa qabachuu kuni turee jira. Yeroo ammaan tana ammoo garuu daangaan bulchiinsa magaalaatii fi baadiyyaattis wal harkaa fuudhamee jira waan ta'eef jecha kaleessa bar wanni nuti amma asirratti ilaaluu qabnu. Aanaan gumbii bordoddee bar kaleessa kan namni keessaa godaanu malee kan keessa taa'ee mirga lafa xiyyaa itti falmatu taa'aa hin turre. Arrammoo garuu hojii hojjetame kana malee namni waggaa 11 waggaa hojii falmataa ture kaleessi yoom. Amma hojii hojjetame kanaan bar haqa kana sirreessuu kan danda'ame. Namoonni kun mirga isaaniitiif waggaa 8 waggaa 10 waggaa 10 falmataa jiru.